Kan biraa viidiyoo kiyya yeroo darbeetiin badhaasa tokko qopheesseen ture. Badhaasni kunis maalidha? Badhaasa Coin 50 nama tokkoof. Viidiyoon keenya irraas badhaasa qaba. Badhaasni kunis immoo akkuma yeroo darbe badhaasa Coin 50ti. Garuu immoo akkuma asirratti argaa jirtan nama doolaara isa 100 sanas fudhate walii galatti doolaara 178 deebi'ee appiin kun yeroo tokko qofa miti kan kennedha. Mucaan kun yuutuubara miti, tiiktookara miti. Akkaataa kamiin argatee naan jechuu dandeessu. Tole mucaan kun anaan kan invite na godhe isaadha. Kan inni irraa invite na godhe immoo kun asirratti akkuma argaa jirtan baroota baay'eedhaaf bilbila keenya kan nuti itti fayyadamaa turre. Inni jalqabaa namoota waliin wal quunnamuudhaaf yookaan immoo namoota waliin ittiin waliin bilbiluudhaaf sooshaal miidiyaalee garaagaraa irra deemuudhaan wantoota garaagaraa poostii gochuu fi akkasumas immoo viidiyoo namaa iskrool gochuudhaan appiiwwan garaagaraa irratti immoo namoota waliin chaat gochuudhaaf yookaan immoo tajaajilamuudhaaf itti fayyadamaa turre. Har'a garuu hundumtiyyuu darbeetii namoonni baay'een bilbila isaanii fayyadamuudhaan galiiwwan gurguddaa argachaa jiru. Akkasumas immoo bilbila isaaniitiin maallaqoota gurguddaa sosochoosaa jiru jechuudha. Maaliif yeroon kun yeroo onlaayiniitii, onlaayinii irratti wantoonni hundumtiyyuu ta'aa jira. Akkasumas immoo isinillee sooshaal miidiyaa garaagaraallee kan fayyadamtaniif yeroo kanatti hojiiwwan garaagaraatiif ta'uu qaba jechuudha. Anillee YouTube chaanaalii kanarratti appiiwwan garaagaraa akkaataa kamiin akka jalqabdan irraa kaasee agasiin qarshii fudhachuu irratti akkasumas immoo hojiiwwan isin hojjettan diiteelii viidiyoowwan garaagaraa isiniif hojjechaan ture. Kana boodallee appiiwwan baay'eedha kanaan isiniif dhiyeessee dhufu. Kanaaf aga yoonaatti namoonni chaanaalii kana sabiskiraayib godhin jirtan ammumaa kaasaatii sabiskiraayib godhaa. Yeroo darbe immoo appii kana isiniif dhiyeesseen ture. Akkasumas immoo akkaataa kamiin akka jalqabdan akkaataa kamiin akka qarshii baastan anillee appii kana irratti torban tokko keessatti qarshii hagamii akkan hojjechuu danda'e diiteel viidiyoowwan kanneen isinitti argisiisaan ture jechuudha. Viidiyoowwan amma asirratti argaa jirtanii fi namoonni immoo kanan argin jirtan akkaataa kamiin akka jalqabdan akkaataa kamiin akkasiin qarshiillee baankota Itoophiyaatti baasuu dandeessan viidiyoon jira waan ta'eef viidiyoowwan sana ilaaluu dandeessu. Ani yeroo darbe doolaara 20, doolaara 8 akkasumas doolaara 50 walii galatti doolaara 78 akkaawuntii tokkoon akkaawuntii biraas immoo doolaara 8 walii galatti naannoo birrii 13,000 olii appii kanarratti akkan hojjedhee isinitti argisiiseen ture. Namoonni hojii kana hin jalqabinii fi appicha buuftanii hojicha jalqabuu barbaadan asuma barreeffamu amma viidiyoo ilaalaa jirtanii bakka kanarraa ni tuqxu jechuudha. Torban 3 keessatti isa jedhu yeroo isa tuqxan akkasitti isinii bana. Kun bakka kanarra liinkiin jira. Liinkii kana tuqxanii appicha buufachuu ni dandeessu jechuudha. Appicha buufachuu dandeessu yookaan immoo kunoo bakka kanarraa kutaa tokkoffaatiin akkaataa kamiin akkasiin appicha buustanii jalqabdan guutummaan isteeppiin isaa bakka kanarra jira. Akkasumas immoo qarshii appicha irratti hojjetan baafachuudhaaf immoo bakka kanarra jira. Isa fayyadamuudhaan jalqabuu dandeessu. Har'a immoo akkuma asirratti argaa jirtan nama doolaara isa 100 sanas fudhate walii galatti doolaara 178 deebi'ee immoo appiin kun yeroo tokko qofa miti kan kennee dhaabbatu irra deddeebiidhaanidha kan inni kennu jechuudha. Isin amma yeroo doolaara 100 fudhattan deebitan immoo ammas immoo carraa doolaara 8 doolaara 20 doolaara 50 jechaa deema jechuudha. Namni kun akkaataa kamiin argate kan jedhu isinitti hima. Maaliif baay'een keessan ati yuutuubara waan taateef akkaataa kanaan argatte jettanii waan koomentii irratti illee na barreessitaniif namni kun garuu yuutuubaras miti tiiktookaras miti garuu akkaataa kamiin namoota affeeruunidha kan inni argate kan jedhuu fi isinirraa maaltu eegama kan jedhu diiteelarraa viidiyoo kana keessatti namni aga xumuraatti ilaalee ni argata jechuudha. Kan biraa viidiyoo kiyya yeroo darbeetiin badhaasa tokko qopheesseen ture. Badhaasni kunis maalidha? Badhaasa Coin 50 nama tokkoof appii barbaadan irratti isiniin jedheen ture. Abbaan badhaasa isaarraa viidiyoo kana keessatti ni mul'ata. Viidiyoon sun namoota baay'een hin ilaalamne. Namoonni baay'eenis koomentii irratti kanan ani barreessaa jedheen barreessine garuu haa ta'uuti badhaafamuu waanta qabuuf nama sanaaf badhaasa nan kennaa jechuudha. Viidiyoon keenya irraas badhaasa qaba. Badhaasni kunis immoo akkuma yeroo darbe badhaasa Coin 50ti. Garuu isaaf wantoonni isinirraa eegaman inni jalqabaa viidiyoo kana laayik gochuudha. Laayikiin viidiyoo kana 100 ol yoo ta'edha badhaasa irraa kanan kennu jechuudha. Inni lammaffaa immoo viyuunsaa 500 ol ta'uu qaba. Kanaaf amma viyuunsaa 500 ol ta'utti ni eegdu jechuudha. Kanaaf ammumaa kaasaatii viidiyoo kana akka viyuunsaa baay'atuu fi isin abbaa badhaafamaa akka taataniif viidiyoo kana sheer gochuu hin dagatina jechuudha. Kan biraa kana boodas viidiyoo keenya irratti badhaasni ni jiraata. Badhaasni isaallee dabalaa deema jechuudha. Kanaaf laayik gochuu akkasumas immoo sheer gochuu hin dagatina. Viidiyoo immoo obsaan aga xumuraatti ilaaluudhaan jecha afaan Oromoo tokko viidiyoo kana keessa jira. Jalqabarras ta'uu danda'a, dhumarras ta'uu danda'a. Jecha sana fidee nama koomentii irratti barreessira jechuudha. Jecha sana isa sirrii fidee koomentii irratti nama barreessetu badhaafamaa ta'a jechuudha. Badhaafamaa ta'uudhaaf immoo obsaan viidiyoo kana ilaaluudhaan isinillee koomentii irratti jecha sana barreessuu hin dagatina. Gara badhaasa kennuutti deemnaa. Carraa gaarii. Abbaa carraa Coin 50 beekuudhaaf asirraa
viidiyoo gaafa darbee jechuudha. Isa yeroo darbee liinkii isaa koppii goonee Chrome irra ni deemna. Sana booda asirratti giveaway youtube.giveaway.com jennee sarchii goona jechuudha. Weebsaayitii carraa nu baasuu argachuudhaaf jechuudha. Achirra arga deemneen booda liinkiin isaa nu bana. Kun weebsaayitii nu dhufee jira jechuudha. Comment picker kan jedhu jechuudha. Commentii namoota commentii barreessan keessaa carraan nama tokkoof ni baafna jechuudha. Sana booda asirratti dhufnee liinkii duraan koppii goonee bakka kanarratti jechuudha. Kun bakka kanarratti finnee paste ni goona. Kun bakka kanarratti YouTube video or short video linkii kan jedhu kanarratti jechuudha. Sana booda bakka kanarratti barreeffamni ani gaafa sana barreesse obsa kan jedhudha waan ta'eef nama obsa jedhee barreesse keessaa filtarii godhee akka carraa na baasuun godha jechuudha. Sana booda asirraa kun start ennaan jechuudha. Abbaan carraa eenyudha? Oromoo kutaa 11 kan jedhu abbaa carraa taatee jirta. Na dubbisuu dandeessa jechuudhaati. Baga gammadde. Abbaan carraa telegiraamii username kanaan telegiraam irratti na dubbisuu dandeessa. Badhaasa kee immoo aappii barbaadu irratti coinii sana siifan erga jechuudha. Viidiyoo har'aatti darbinu. Viidiyoo har'aatiin kan nu taasifnu waa'ee taakaati. Taakaan namoonni baay'een kan irratti hojjechaa jiranii fi galii guddaa irraa argachaa jiranidha. Keessattuu namoota affeeruudhaan aappii qarshii guddaan irraa hojjetamaa jirudha jechuudha. Aappii qarshii guddaan irra jirudha. Nama affeeruu qofa miti. Ejentii koomishiniin isaa akkasumas immoo namoonni baay'een geemariilee ta'anii aappicharraa galiiwwan gurguddaa argachaa jiru jechuudha. Namoonni neetworkii gaarii qabanii fi bilbila gaarii qaban yeroo baay'ee namoonni geemii yaaluu barbaadan tokkoffaa bilbilli keessa murteessaadha. Lammaffaa immoo neetworkii gaarii qabaachuu qabdu jechuudha. Kuni lamaan hin jiru taanaan immoo geemiin kamillee isiniif hin laatu aappii kamirratti illee jechuudha. Kanaaf bilbilli keessanii fi neetworkiin keessan murteessaadha jechuudha. Kanaaf taakaa aappii irratti namoonni baay'een kan ittiin hojjechaa jiran namoota affeeruudha. Anis immoo namoota affeeruudhaan aappii kanarraa galii akkamii akkan argadde isinitti argisiiseen ture. Yeroo namoota affeertanitti immoo achumaan tiimii ijaaruun jira. Namoonni tiimii ijaaruu dandeessan achirratti aappicharratti hojjechuu dandeessan jechuudha. Anillee aappicharratti namoota baay'ee affeeree namoonni baay'een liinkii kiyyaan seenanii jiru jechuudha. Garuu baay'een isaanii veerifaayi waan hin gooneef akkaan argachuu qabutti hin arganne jechuudha. Kanaaf nama sana affeeruu qofa miti. Namoonni baay'een nama affeeruudhaan argattu isiniin jedhamu nama sana affeeruu qofa miti. Kana dura isinitti argisiiseen ture. Aappicharratti maal akka gochuu qaba jechuudha. Kunoo akkuma sitti argaa jirtan nama sana erga affeertaniin booda tokkoffaa namni sun akaawuntii isaa veerifaayi gochuu qaba. Shamarranis yoo ta'an dhiiras yoo ta'e veerifaayi gochuu qaba. Shamarran yoo ta'e gaafa isaan veerifaayi godhan carraa lama isinii kenna. Dhiira yoo ta'e immoo carraa tokko isinii kenna. Gaafa isaan immoo maayikii irra deemanii taa'an shamarran yoo ta'an carraa tokko dhiira yoo ta'an carraa tokko jechuudha. Kanaaf veerifaayi gochuun akaawuntii isaanii dirqamadha jechuudha namoonni isin affeertan. Kan biraa yaadni namoonni baay'een qabdan isin yuutuubara waan taataniif akkasumas immoo namoota affeertanii waan argattanii kanaaf daftanii argattan namoonni jettan jirtu. Kana miti. Ani kunoo mucaa kana asirratti ilaala. Yoo barbaadan deemtanii achi pilaatfoormicha irratti illee laaluu dandeessu. Diiteelii isaan kana laaluu dandeessu jechuudha. Mucaan kun kunasuma irratti akka argattan 8,000 fudhateera. Akkasumas immoo 200,000 fudhateera, 500,000 fudhateera, miiliyoona 1 fudhateera jechuudha. Walii galatti doolaara 178 fudhateera. Kana qofa miti kan inni dhaabbate jechuudha. Mucaan kun ejentii kiyyaadha. Yoo barbaadan ID isaa aatiin isiniifan kennaati dhaqxanii dubbisuu dandeessu. Deebi'ee erga doolaara 100 sana fudhate immoo deebi'ee 8,000 deebi'ee ammas 200,000 yookaan immoo doolaara 20 fudhateera jechuudha. Ammallee deebi'ee doolaara 50 argachuudhaaf hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf aappiin kun yeroo tokko dhaabbata miti. Kanaaf karaa salphaatiin jechuudha. Kan isin argattanii isaanum kana kaalkuleet gootanii yoo ilaaltan doolaara 178 jechuun birrii Itoophiyaatti kunoo kaalkuleetariidhaan yoo kaalkuleet goonu jechuudha. Naannoo meeqaati? Naannoo 28 fi wayitii jechuudha. Xiqqaa miti. Ji'a tokko waan hin goone keessatti aappiin kun namoonni baay'een irratti hojjechuu erga jalqabanii ji'a tokko hin darbine garuu yeroo muraasa kana keessatti galiin haganaa irraa argama jennaan aappiin kun wanta xiqqaa miti jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu yoo irratti hojjetan aappii kanarraa ni argattu jechuudha. Mucaan kun yuutuubara miti, tiiktookara miti, akkaataa kamiin argatee naan jechuu dandeessu. Tole mucaan kun anaan kan invite na godhe isadha. Kan inni irraa invite na godhe immoo kun asirratti akkuma argaa jirtan aappii kan biraa irratti dhufee miseejiidhaan na barreesse aappiin akkasii jira telegiraam irratti na dubbisi naan jedhee na barreesse jechuudha. Anis maalan godhe jechuudha dhaqee tanaan mucaa kana telegiraamiidhaan dubbise jechuudha. Sana booda naaf erge liinkii aappichaa gaafa ni na ergu ani buusee deeme kun asirratti argaa jirtu chaatiidhaan jechuudha. Aappii biraa irrattidha kan inni garuu naaf fere jechuudha. Sana booda mucaan kun na jalqabsiise anillee nan jalqabe. Sana booda waa'ee aappichaa hubannoo naa kenne
anis deemee sanan aappicha irratti hojjechuu jalqabee jechuudha. Kanaaf maaliif ani isiniin jechaa jira? Mucaan kun aappiiwwan garaagaraa irra deemuudhaan namoota callisee barreessaaf jechuudha. Ani kanan miiliyoona tokko hin fudhanneef biizii ta'ee waan hin tureefidha. Yeroo muraasaaf xiqqooshii hojii kan biraatti baay'ee biizii ta'ee waan hin tureef kanaaf namoota affeeruu hin dandeenye ganamaan ba'aa galgala dhiifadhee waan hin galuuf akka carraa ta'e yuutuubii irratti illee viidiyoo upload gochaa illee turre laayiviinan seenan turre laayivii illee seenaan turre jechuudha. Kanaaf amma namoota invite gochuu jalqabeeran illeedha deebi'eeti namoota invite gochuu jalqabeera. Kanaaf ani yuutuubii irraa namoota viidiyoo kiyya ilaalaniin qofaan osoo hin taane appiiwwan kan biraarra yeroo hin taa'u waan illee akkuma mucaa sana tokkoffaa deemeen namoota sana chaatiin nan barreessaa fi appiin akkasii jira yoon jalqabii hojjedhu jedhee namoota sana nan barreessa jechuudha. Isinillee haala kanaan namoota gara aappichaatti affeeruu dandeessu. Siistama kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni jalqabaa siistama kana fayyadamuu dandeessu. Appiiwwan garaagaraa irra deemtanii namoota affeeruu akkasumas immoo namoonni baay'een Telegiraam, TikTok akkasumas immoo Facebook waan akkas irratti namoota waliin callisnee chaatii iyyuu hin goonu. Kanaaf amma immoo bilbila keenya fayyadamnee wantoota hin taaneef iyyuu chaat gochaa turre waan ta'eef amma immoo namoota kana yoo jalqaban yoo dhiisanii garuu sin carraa keessa yaaluudha. Namoota kanaan aappiin akkasii jira kootu jalqabii kootu hojjedhu jechuudha. Namoonni sun wanti isaan godhan hin jiru. Inni jalqabaa akkaawunticha yoo hojjechuu illee baatan jechuudha. Anama namoota baay'ee akkasiin jiran hojjechuu yoo baatus anaaf jedhiitiin haabanii anaan na fayyada jedheen nan dubbisaan namoota sana jechuudha. Yoo fedha qabatan hin banuu hin jalqabu sana booda veerifaayi erga godhanii maayikii irra daqiiqaa muraasa taa'aniin booda ani namoota sana dirqama akka isaan hojjetan isaan hin dirqamsiisu jechuudha. Yoo barbaadan immoo isaanillee akkuma kiyyaatti hojjechuu danda'u jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdu jechuudha isinis dirqama namoota beektan yookaan immoo yuutuubara ta'uu tiiktookara ta'uu namoota baay'ee akkaataa sanaan galchuu hin qabdan jechuudha. Aappii kanarraa fayyadamuudhaaf kana gochuun iyyuu namoota baay'ee galchuu dandeessu jechuudha. Tole siistama akkasiin namoota invite gochuu qofa osoo hin taane immoo namoonni naannoo keessan jiran jiru amma namoonni bilbila ismaartii fayyadama garuu wantoota akkasiin jalqabne baay'een isaanii jiraachuu danda'u. Namoota sanaan bilbila isaanii harkaa fuutanii teelegiraamiidhaan yookaan wayiin ergitanii fi buustanii ofuma keessanii sana booda veerifaayi godhi deebishiitillee balleessi daqiiqaa muraasa seenii maayikii irra taa'eeti deebii balleessi yoo biyaansi koo maayikii irra taa'uu baatanis namoonni sun dhufanii aappicha yoo isin banaan bar veerifaayi godhan isin ispiinii lama argattaniitu jechuudha. Shamarra yoo ta'e ispiinii lama dhiira yoo ta'e ispiinii tokko kuni isin fayyada. Kanaaf siistama akkasiillee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoota naannoo keessan jiran barattoota yoo taatan barattoota mana barumsaa keessan keessa jiran irra deemtanii affeeruu dandeessu akka isaan invaayitii gootanii akka isaan hojjetan gochuu dandeessu. Galii dabalataa argatu isaanis lammaffaa immoo isinis ni fayyadamtu jechuudha. Kanaaf wanta tokko fayyadamuudhaaf dirqama bakka jajjabeessa taatanii itti deemuu qabdu jechuudha. Kana yoo gootanidha kan isin aappii kanarraa daftanii galii argachuu dandeessan jechuudha. Inni kan biraa namoonni 80,000 yookaan $8 argatan aga isinii danda'ametti kallattumaa wanticha baasuu osoo hin taane amma isinii danda'ametti jechuudha. Riichaarjii irratti gootanii yookaan immoo kooyinii muraasa irratti bitattanii bitachuu hin dandeessu yoo ta'e exchange fa'aa gootanii yookaan deebistanii nama waliin wal jijjiirtanii isa 20,000 fi sana booda immoo isaan 50,000 sana salphifachuu dandeessu jechuudha. Malee kallattumaan dhaqxanii 80,000 guuttanii sana booda taaskiitti hojjettanii yoo baastan 20,000 sana nan fudhadha jettan pilaatfoormiin kun immoo namni kun hin hojjetu waan ta'eef maaliifan nama kanaa kenna jechuu danda'a. Jira aappiin amma fakkeenyaaf Xmiin kana dura akkas godhe waa'ee Xmii illee viidiyoo gara fuulduraatti hojjechuu hin danda'a sababii namoota baay'ee irratti cufeef jechuudha. Yeroo gaafatamu manaajarri aappicha maal akka jedhe jechuudha. Isallee gara fuulduraatti viidiyoo isiniif hojjedha. Kanaaf isinis aappiiwwan kanarrattis immoo aappii kanarratti jechuudha amma isinii danda'ametti kallattiidhaan qarshii isaa baasuu osoo hin taane maal gochuu qabdu jechuudha. Exchange gochuu akkasumas immoo bakka achumarra qarshii keessan tursiifadha. Sana booda walitti qabdanii baafachuu dandeessu jechuudha. Isa miiliyoonaa itti fuftanii argachuu dandeessu jechuudha. Siistama akkasii fayyadamuu dandeessu. Namoonni dandeessan immoo TikTok irratti deemtanii laayivii galuudhaan namoota baay'ee invite gochuu dandeessu. TikTok irra namoota baay'eetu jira. Namoota achirratti yeroo guban baay'eetu jira waan ta'eef TikTok irratti laayivii seentanii namoota gara pilaatfoormii kanaatti affeeruu dandeessu jechuudha. Siistamoota kana fayyadamuudhaan isinillee namoota gara pilaatfoormichaatti fiduu dandeessu. Akkuma isinitti immoo aappiiwwan kan biraa haala appooppoo yookaan immoo aappii kan biraa nama hojjetu deemtanii yoo affeertan namni sun hunduma caala isiniif salphata. Namoonni aappii akkasii jalqaban jechuudha. Namoota feesbuukii yookaan tiiktookii waan akkasii irra jiran xiqqoo yeroo isinitti fudhachuu danda'a. Namoota sana amansiisuudhaaf akka isaan hojjetan gochuudhaaf jechuudha. Garuu namoota pilaatfoormii akkasii irratti hojjetan immoo haala salphaa ta'een affeeruu waan dandeessaniif isinillee dhiiraa shamarran hin jedhina. Anamma jechuudha kan isin dhibu bakka adiidhaa diimaadhaan jedhu bakka warra biyya alaas warra afaan isaanii hin beeknes callisee keessan chaat godhee tanan aappii akkasii amma hin danda'u ingiliffa caccabsaadhuma
aappiin akkasii jalqabi jedheen yoo toleedhaanii WhatsApp yookaan Telegram isaanii na ergan nan ergaa fi nan jalqabsiisa jechuudha. Isinillee siistama akkasii fa'aa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Namoota affeeruudhaaf siistamni akkasiitiin namoota affeeruu dandeessu. Kan biraa appicha irratti akkuma isinitti hime namoonni ejentii taatanii ijoollee galmeessaa deemnan aappiin isaa taaskiin isaa xiqqoodha. Baay'ee taaskii guddaan jedhamu 4,700 kenne sana booda 1,000 ta'uunsaa xiqqaadha. Garuu ni guddatama jira. Taaskiin isaa ni guddatama. Akkasumas immoo dhiirotaaf illee taaskii ni jalqaba jedhamaa waan jiruuf amma danda'ametti tiimii keessan ijaaraa osoo achirraa obsa godhatanii eegdanii gaariidha jechuudha. Anillee appicharraa badeen ture sababbiin badeefis immoo sababbiin hojiitti biizii ta'eefidha. Amma garuu amma na danda'ametti galgala fa'aa appicharratti nan argama nan bana isinillee dhuftanii jechuudha. Wantoota barbaadan na gaafachaa isinillee hojjechuu dandeessuun isiniin jedha. Na waa'een appichaa kana fakkaata. Kan biraa immoo yeroo darbe aappii kan biraas viidiyoo isiniif hojjedheen ture. Viidiyoocha immoo kun asuma description box irra isiniif kaa'eera. Jalqabuu dandeessu jechuudha. Namoonni jalqabiin yoo jiraatan jalqabuu dandeessu aappicha irratti illee hojjechuu dandeessu jechuudha. Gara fuulduraatti immoo diiteela waa'ee aappichaa illee viidiyoo isiniifan hojjedha. Amma viidiyoo tokko isiniif hojjedheera. Gara fuulduraatti isiniifan hojjedha. Kanaaf aappiiwwan baay'ee jiru. Garuu isin obsa godhachuudhaan viidiyoo hordofuudhaan isin aappicha jalqabaa irratti hojjedha malee aappiiwwan baay'eetu jiru. Ani immoo aappii tokko yeroo isinii dhiyeessu tokkoffaa withdraw ni ta'an ta'uu kan jedhu erga mirkanaa'een booda waan ta'eef wanti isin shakkitan hin jiru jechuudha. Sana booda immoo akkaataa kamiin akkasiin withdraw gootan illee viidiyoo isiniifan hojjedha jechuudha. Kanaaf obsaan viidiyoo ilaaluun isin fayyada. Kanaaf namoonni hagaa yoonaatti viidiyoo kana ilaaltan galatoomaa subscribe gochuun dagatiina. Viidiyoo kana immoo like gochuu akkasumas immoo comment irratti isaan barreessaa isiniin jedhe fa'aa barreessuun dagatiina. Gaaffii qabdan kamiyyuu immoo comment irratti gaafachuu dandeessu.